xalayachis akkas jedha tureem siif obseen dadhabeem anaa fi atiin walii galuu hin dandeenyeem ilaa yaa nama koom ilaa yaa nama koom seenaa ajaa'ibaa kanaam hanga dhumaa obsaan dhaggeeffadhuum. Haadha manaa fi abbaa manaa tokkotu waliin jiraachaa turaniim. Haati manaa kun osoon abbaa manaa koo kana dhiisee deemeem akkam ta'a laata jettee yaaddeem akkam akka haaruufiim maal akka inni godhu baruu barbaaddeem. Guyyaa tokkoom yeroo inni manaa bahum xalayaa barreessiteem minjaala bakka ciisicha isaanii jiru irra keesseem achumaan siree jala lixxee dhokatteem. Xalayachis akkas jedha tureem siif obseen dadhabeem anaa fi atiin walii galuu hin dandeenyeem kana boodam obsa koo fixadheeraam si waliin gubachaa jiraachuu hin barbaaduum nagaadhaan naaf turiim ani deemeera jetteem siree jala seentee dhokatteem. Abbaan manaa yeroo ol seenuum haati manaasaa hin jirtuum. Yeroo inni kutaa ciisichaa isaaniitti ol seenuum xalayaa isheen barreessiteem minjaala irra geesse sana argee fuudhee dubbisuu jalqabeem. Erga dubbisee fixee boodaam gammachuudhaan ol utaaleem bilbila isaa daddafee boorsaa keessaa fuudheem nama tokkotti bilbileem heloo damma koom eessa jirtaam isheen an siin jedhe sun diimtee jirtiim sokkiteettiim eessatti wal arginaam baganarraa deemteem durumaayyuu sitti himeen tureem anatu dogoggore maleem jalqabuma si fuuchuun qaba jedheem nama bilbilaan haasa'aa jiru kanatti himeem. Ariifadhuum bakka dur wal arginu sanatti kottum damma koom baay'een si jaalladha jedhe bilbila cufeem kutaa ciisichaa keessaa gadi baheem. Haati manaa isaam waan kana hunda siree jala ciisteem afaan ishee ukkaamsiteem dhaggeeffachaa turteem waan gurri ishee dhaga'e kanaam amanuus dadhabdeem hirqinfattee bosseem imimmaan fuula isheerra dhangala'eem dhiiraa amanuun kanuma jetteem gaddaa fi aariidhaan gubatteem siree jalaa baateem kutaadhuma ciisichaa sana keessaam fajajjee dhaabbattee hafteem. Abbaan manaa isheem yeroo balbala mooraa banee gadi bahuum isheen ammoom kutaa saaloonitti yeroo achi dabartuum waraqaa wahiim kan abbaan manaa ishee barreessee achi kaa'ee ba'e tokko argiteem. Isheenis yeroo argituum waraqaa sana fuutee dubbisuu jalqabdeem. Barreeffamichis akkas jedhee jiraam atillee na dhokachuudhaaf yaaddeem ani garuum miila kee siree jalatti argeen tureem anis nan sobe maleem eenyuufuu hin bilbilleem daabboo bituudhaafan gadi baheem tapha fokkisaa akkasii dhiisiim ka'iitii irbaatanuuf qopheessiim baay'een si jaalladha jedhee barreessee deemeem. Viidiyoo kanattiin gadditaniim gammaddanii